Heera gadaa Oromooti. Heerri gadaa Oromoo maali? Heerri gadaa Oromoo ittiin waan hunda keessaa qaba. Waanuma lafa kanarra jiranii sabni jiraatuun jireenya saba jiraachisuutiif keessaa qaba. Heera gadaa gade. Heera gadaa Oromoo kana akkamitti nurraa laaffate? Oromoo kana. Heera gadaa Oromoo akkaataatti laaffate. Lafti bal'oodha. Akkaataatti laaffate. Alagaadni laaffate. Afrikaa qofa Afrikaa irraa ka'ee san jalaan wal qabatee Oromoonis kophaa hin kufne Afrikaa wajji waan ta'eef achiin laafee jechuudha. Mee akkamitti deeffachuu dandeenya? Fayyaada duraanuu namni waa gaafatu akkamuma kufe akkami kufe jedheen nama gaafata. Har'a immoo saniifuu galatoomaa akkamitti deeffanna jechuu keessaniifuu ijoollee jajjabduu har'a waan gaafate hoggaan jiru gammachuudhaafuu waan himuun hin beekne malee akkatti deeffannu jedhee hoggaan gaafate iftahuudhaani deeffanna. Iftaanaan wal taanaan abbaa waan ifiiti taanaa karaan deeffachuu kana. Kana akkasitti yoo kan deemsan barnoota ni barsiisa dhaabbanni kuni. Ni barsiisu heera gadaa Oromoo kana keessaa barsiisa. Namni hundi sirna gadaa jedhee deema. Sirni gadaa kun namni hundi beekuu danda'a. Eenyu harka jira wanni dhaloota? Namni hundi akkamitti beekuu danda'a? Beekaan durii jira. Bakka beekaan waatti hambifate bakka beekaan waatti hambise guyyaa akkanaa deebiin oollu. Bakka kana waan kana qabii. Dhaloota gaafasiitiin gahisanii waan na biratti himanii jira. Waan natti himanii jira jechuudha. Kan guyyaan itti dhufee amma dhaloota kanatti himuudhaaf akkumaan itti himutti takka takkaaniin hima. Dhiiroo jaalatu wanni kun dhugaa. Wanni kun tanuma Harargee qofa. Wanni sun tanuma Baalee qofa. Wanni manguddoonni na hime tun waan dhaloota kana guutuuti jedheetiin takka takkaan himaa ture takkittiisaniinuu lubbuu gayaa horiin kanuma shilmii atirraa guurtu hidhiisaa miire saniif jecha anaa waan isaanii himu kana kan ajjeesuuf naannawa. Har'a guyyaan dhufee barri 2011 nu wajjeessee barri 2012 kun akka waan hin hambifnee hunda nuuf deebisuu akka daa'imanii waan natti fakkaatuuf ammoo isin waan gaarii biddeeffannaa na gaafattanii. Bakka hundarraa yeroo nama hundatu dhaloota hundatu irratti hirmaate hiikaa maalii qaba kun tokkummaa Oromoo? Heerri gadaa kun namni heera gadaa ja'a. Uummata Oromootiif hiikaa maalii qabaa naan jette? Uummata Oromoo hiikaan inni qabuuf odoo nama uumuu taate waaqa daran ka uummata Oromoo uumuu jettu hiikaan inni qabuuf. Addaan hin hafin malee yoo harka tokkorraa hambiftee namticha tokko dhalachiifte harka san bakkaatti fiddu waan hin qabneef akkas hin godhin malee nama uumuu yoo namni nama uumuu ta'e heera gadaa ni uumaa faayidaan inni qabuuf kana jechuudha. Uummata Oromooti. Mee amma guyyaan har'aa kun guyyaa 19 irreessa dhufu kana hora Finfinneetitti waggaa 150 booda namni irreeffachuu fi baay'ee. Kana maal jettu? Irreessa Finfinneedha bara dheeraa irraa fagaanne har'umaan sana irreessi Finfinneetti nutti deebi'aa jedhee warri shukkufamullee jira. Waan amma lafaa fuudhamee miti waan ummanni keenya qabu waan taateef
achi baqatanii bakkaan dhabanii busooytutti waan galchaniif amma achitti deebi'uun warri gaafa duraa kophee malee biyya san irraa nu yaase yoo achumatti nu eege bareedaa huyiin siin gaali. Irreessa deemuuf jettanii baraaf guyyaa sana uffachaatii amma yaadadhu irreessa deemuuf kaatanii yeroo karaa baheen qaba galmarraa irreessa deemuuf kaatanii yeroo karaarraa deebitanii gaaf tokko lama miidhan numa jira numa qaba waan kana dubbachuufu namni if beekee waan fi beekee waan hambaa beekuuf beekaa tahaa miire nama if hin beekne waan if hin beekne haanuma waan namaa beekee ani beekaadhaa jiru amma namticha makiinaa oofuu hin beekne qulfiitti kenni gadaatti eegee nuun deebii yoo ja'aniin eessa nama geessa hallayyaarraa nama ni dhaaba yookiin nama ni galcha isa akkasiitu addubbaa gannun bu'ini irreellee taatu irreechallee taatu guyyaa irreechaa kana nu gubbaa gabbuun oolu akka nam tokkotti waan yaaddu kanum. Dhaloota irraa maaltu eegama? Dhaloonni if ta'uutu irraa eegama. If ta'u hindi waan biraan qabu. Wanni dhaamsan mara. Waan hin dhaamu. Amma halkan niifi guyyaa walloleeti manguddoon dubbaate badiin teeti jedhin ganama badii himadhaa jennaan guyyaanis ni himad halkanis ni himad badiin yakki halkaniitii jennaan halkan eeysaa badii fudhachuu beekee halkanii as garagalaniit guyya'an yaa guyya halkan inni nuu halkanii yaa guyyaa maqooseetiin nu galchii jedhaniini halkan badii itti mutuus badiin fudhatuu mire kanuma sitti muhin guyyaa ati nu galchii jedhaniin akkuma beel awoo galatooma waan gaarii aboo milkiin qaba ijoollee gurguddatu ta'a milki aboo namni takka waan namni nan gaafatu akkamitti hiigamne mana gaafatu akkamitti akka jedhee nan gaafatu saditti utuu haayii